Ashama harka fuune hordoftootni siifantuu bi kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtu nagaa keessan ani obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Isinis baga nagaa naa taatan jechaa har'a viidiyoo tokko walitti deebinee jirraa isiniin jedha. Ijoollee mee qaasoo haasofnu uumama akkatti meen bareedu dhugaa akkatti maazar matee fakkaata kan akkatti dadhe. Agartanii? Maashaallah jedha jiru. Maashaallah dhugaa bareedaa miti. Baay'ee ammaan booda kan ta'edha. Dhugaa maazar matee fakkaata. Ina akkam naa jirtu nagaa keessanii fayyaadha isiniin jechuu jaalladha har'ammoo maal qabattee dhufte siifan jechuun keessanii akkasuma moo warroonni maatii kiyya taatanii laayik sheerii gochaartanii hedduu galatuma ulfaadha isiniin jedha. Warroonni immoo maatii koo hin taane sabskraayibii gochuudha siifantuu biti dabalama isiniin jechuu jaalladha. Akkuma beekamu kaasiifan nama gorsuudhaan beekamti har'a caalaa har'amee waan xiqqoo takkarraa dubbachuu barbaada. Akkasumas immoo obboleessa keenya jaalatama kabajama namni isa wallaaltan hin jirtanii gara tiktokiin ta'ee gara feesbuukan ta'ee namoonni isa wallaaltan abadan hin jirtanii mee waan isaa irraa xiqqoo ishee dubbadha. Asiniin jedha innus eenyu jechuun keessa hin oolu. Akkuma beekamu obboleessi keenya namni raachuu wallaale hin jiru. Raachuu abada namti wallaale tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Yeroo kana tibbana waan namoonni akkaawuntiingii isaa humnuu kan kara miiliyoonatti deemaa jiru jalaa gubanii jechuudha. Akkuma 600 fi homa kan qabu jalaa gubanii jechuudha. Sababii inni gubame maalidha kan jedhudha. Akkuma miidiyoota garaagaraa irratti deemaa jiruyyuu sababa Oromoo ta'ee fi sababa waan adda addaatti deemaa jira jechuudha. Yeroo viidiyoo jedhu kaan daa'ima waan ta'eef sa'aatii gisee sagalan ka'a. Inna ammallee kunoo ka'a waan godhaa. Inna kaa'ee haati daa'imaa kun gisee viidiyoo waraabdu gisee sagalirraa kaa'ati jechuudha. Inna sababa saniif inni sababa daa'imaati kan gisee sagalirraa ka'a maal baakiyyaata hin godha. Shaashiin kunis akkanumatti na dhiba gisee hundumaa yeroo nan viidiyoo waraabaa jedhee sen bareedee jedhu na dida argaasaa jechuudha. Inna namni isa wallaaltan hin jirtanii akkuma beekamu akka miidiyaa irratti deemaa jirutti sababa afaan Oromoo dubbatuuf sababa Oromoo ta'ee fi sababa inni guddachaa jiruuf sababa kanaaf fa'a jalaa gubame jedhee haasa'amaa jira. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa halkan guyyaa hirriba isaatti dhabee jechuudha. Akkaawuntiingii isaa kana jalaa gubanii Waaqayyoon isaaniif haa deebisu. Dhugaa namni addunyaa kana irratti inaaffaa hin dhiisu inaafumatu akkas isaan godhee har'a akkaawuntiingii akkatti guddate kana jalaa gubanii dhuguma sababa Oromoo ta'ee natti fakkaata dhugaa gisee tokko yoo ilaalee jedhu malee nama arrabsuu miti inni hin beektan akkuma beekamu nama amantaa nama arrabsuu miti nama gandaan nama arrabsuu miti. Yoo ana gisee baay'ee kaakanu daa'uma kanaafan addaan kokkotaa deema viidiyoo. Inna sababa saniif natti fakkaata dhugaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Maaliif nama akkanatti guddatee nama sabaan nama qooduu miti nama taphatu nama guddina namaa hawwu nama gargaaruuf illee tattaafatudha. Dhugaa hirriba isaa dhabee yeroo hundumaayyuu hirriba isaa dhabeetti cinqameetti waan hedduu wajjin ta'ee raawwatee akkaawuntiingii kana guddisee jalaa gubanii jechuudha. Ilmi namaa inaaffaa hin dhiisu inaaffumatu qabee gubee jalaa gubanii homaa miti ammallee inni homaa hin ta'in malee akkaawuntiingiin rakkoo hin qabu hin guddataa jechuudha. Maaliif Oromoon galaana waan ta'eef galaanni kun yoo itti duudee jedhe sabskraayibii fooloo yoo taasise wanti keenya iyyuu hin guddifnaa jechuudha. Garuu namuma akkasitti akkaawuntiingii isaa gube santu lafatti hafaa jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa Oromoo koo isa cinaa jedha akkuma jirtanii sheerii duutii gochuudhaan isa gargaaraa isiniin jechuu jaalladha. Akkasuma immoo inaafton isa jala deemanii maqaa isaatiin daldalachaa jiranillee hin jiru jechuudha. Warroon akkasii sunillee inaaffatu qabe jechuudha. Maaliif akkaawuntiingii maqaa nama tokkootiin baafatu dhugaa rabbii baay'ee nama jala. Amma wal keessa dha'ee jira akkaawuntiingiin isaa wal fakkaatu. Yeroo liif irratti agartanii yeroo akkasii sadii fooloo gochuu hin dagatinaa isiniin jedha obboloota koo. Yeroo amma namni inaaffaa hin dhiisu addunyaa kanarratti akkuma inaafan malee deebinee dhufnee jirra osoo haasa'aa jirru immoo addaan kunnee jechuudha.
Har'ammoo deebinee dhufnee irra kaa'e haasaa keenya addaan kunne waan ta'eef haasaan haasaa jirus tokko addaan kute saba saniif ammoo haasaa isaa itti xumuraa jechuudha. Akka dhufaatti nama waliin ta'amu ijoon hin bareedan hin bareedan ijoon ilaannaa kan jaakiyyaatti naanitti I love you jaakiyyaatti እና አከሲ አምሲንጋ ገረም ሐሳብ ያትሲንደርባ ሐሳብ ዋይራቹ ሶና ሰውዩ አዳንኩት ቪዲዮ ኪያ ነሳን ቪዲዮ ሰንት ሙራጅራ እና ዋይራቹ ራይሮ ባዬ ሂልማ ሐሳ ጅሩ ሚዲያ ነሰፈርሳ ጅራ ራቹ ቅፋምቱ ጆሌ ኦሮሞ ጭጭምቱ ረቲ ዱለኔ ጅሩ ኡመኒ warra soddaa keenya kun jechuudha guruupii nama kuma 20 hidhatanii telegiraam irratti akka odeeffannoo garagaraa dhageenya irratti akkasitti akkaawuntiingii gurguddaa Oromoon qabu ijoolleen Oromoo qabdu irratti gubaa jiru jechuudha. Tokkoffaa karrachuun gubatee kan abbaa abdii hin gubatee faafii micayyoo walloo takka illee yoo beektanii isheen hin gubatee kan maakee hin gubatee namoota ijoollee bebbeekamoo baay'eetu jira kaa hin beektanii warroonni tokko kana fayyadamtanii isaan irratti gubanii jechuudha. Isaan irratti gubanii jechuudha. Ni hoo maalidha? Nu gaafii nu kan nuti ta'e nuti maalidha? Ofii Oromoon kun 60 70 ofiin jenna. Warra xiqqishuu isaan ga'uu dadhabe. Keenya bakka Oromoon keenya akka guddatu hin ta'anii akka guddachaa jiru hin ta'anii duratti duulaa jiru. Maaliif teessan Oromoo ko? Maaliif teessan dhugaaraa waaqasin hin jedhaaba? Tee maana tuda dhugaa rabbii irratti duulaa jiru ijoollee keenya ijoollee akka soljechaa jirtu ijoollee mataa ol qabachaa jirtu ijoollee guddachaa jirtu irratti duulan jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf maal amma dhugaa rabbii jechuudha mee maaluma nama tuqaa raachuu suffaa nama tuqaa dhugaa rabbii namni raachuu hin beekne hin jiru garuu nama tuqaa taphatee kolfuu malee guyyaa takka isa saba biraa arrabsu argee hin beeku guyyaa takka isa amantaa nama arrabsu argee hin beeku guyyaa takka waan takka jedhee hin beeku jechuudha raachuu dhugaa dubbachuudhaaf innaa baay'ee nama ajaa'iba baay'ee nama gaddisiisa kan Oromoo keenya irratti hojjechaa jiran jechuudha. Nuti keenya kan isaanii kan miiliyoona meeqa qabantu jira jechuudha. Keenya garuu miiliyoona dhiisite kuma dhibba takkaaf lama yoo seentayyuu irratti gubuu jechuudha. Sababa maaliitiif nuti waliigalteedha. Nuti osoo waliigaltee qabaanne ta'e har'a akkaawuntiingii tokko nu jalaa gubachuu hin danda'u jechuudha. Isaan guruupii hidhatanii guruupii kanaan irratti guggubaa jiru jechuudha. Ijoollee Oromoo keenya kan fooloo guddaa qabanii akkasuma immoo warroota peejii gurguddaalee irratti gubaa jiru jechuudha. Yuutuubota gurguddaalee gubaa jiru jechuudha. Riippoortii irratti gochaa jiru. Maalidhaaf kuni nuti akka waliin galle nu beekaniit wanta kan nurratti hojjechaa jiru jechuudha. Maaliif garuu kun hojjechuun cubbuudha. Ilmi namaa kamiyyuu xaarii argatee xaariitu wanta fe'ee hojjetaa kun kana jechuun sammuun isaanii kanaan akkamitti akka yaadanii namni kun akkamitti akka yaadee kaayyamu ilmi namaa kun warra ciisee bulu akka waa addunyaa kana dhuunfatu wayi addunyaa kana hundi keenyayyuu boru gannee biraa deemna osoo waan gaarii hojjennee dabarree baay'ee bareedaadha. Ilmi namaa garuu waan gaarii hojjetee darbuu hin barbaadu hanga lafarra jiru wal dhiphisuu wal qabuu wal jibbuu walitti hinaafuu waan akkasii beekna jechuudha. Hunduma keenya wala Oromoo wala Amaara wala shee kul shee hatta Araboon tuulee akkasuma Araboon tuulee akkasuma inaanfaa miti bare yoo amma salaatanii fattee babbareedde jaatan sallasiti dhugaa rabbii irsaa irraa fudhatteetti wannoonni ijjiffaa jaalatu dubartoonni baay'een jaalatu salaatanii qishuma yoo kafana gaarii uffatan jaalatu harkaa kana maan jette kanaan ilma namaa kan jedhamu hundi isaatu amantaa fedhaa hordofu Sofiyaa ta'u inaafan kan sammuun guutame inaafan qabu chuya bicha jechuudha. Kanaaf hangam jiraanna maaliif walitti inaafna hangam addunyaa tana jiraanna addunyaa tana guyyaa ganneen hin beeknu bara garuu kan kun ta'uu hin qabu jechuudha. Maaliif waan hojjetu tokkotti ofuma keetii waan hojjetu sanatti jabaachuu wayii akka nama sanii ta'uudhaaf jabaachuu wayii jechuudha. Amma kan akkaawuntiingii mucaa kanaa kan gara miiliyoonatti deemaa jiru kanatti kan jalaa gubanii kuma 600 mu jalaan guban maalidhaaf amma inaaffata isaa halkanii guyyaa ciibsisuu dhoggee inaaffuma akkam inni guddata akkam ilmi Oromoo tokko guddataa dhabama isaan inaaffadhaan guruupii telegiraamii hidhatanii irratti gugubaa jiru ijoollee Oromoo kana yaa Oromooti yaa saba kiyya wali bira ejjedha wal cinaa ejjedha walitti inaafina waliin qabina diinni gamaa gamanaa isin diiguudhaaf amantaaf kutaa waliin qoodina
diinni isin baballeessuudhaaf adda isin baasuudhaaf waan halkanii guyyaa taa'aa jiru miti. Dhugaa rabbii dubbachuudha jechuudha. Ani waa'ee siyaasallee hin dubbadhu namallee addaan qooduu barbaadu garuu gochi isaan godhantu nama dubbisa jechuudha. Maaliif Oromoo keenya irratti duudu? Inni Oromoo yoo guddate maal rakkoo qaba? Maal rakkoo qaba mee yoo guddate? Oromoo keenya guddisee waa isaan guddisan moo maal rakkoodha? Innaa wantoota akkanaa kanarraa hundi keessaniyyuu Oromoo koo wal cinaa jedhaa duutii godhaa fi sheerii godhaa fi laayikii godhaa fi fooloo taasisaa fi hiriyoota keessan irratti namoota dhagahin irratti akkasuma godhaa fi isin jedha. Maaliif walaa jajjabeessinu wal cinaa yaa'ee jennu innis malee maal qaba? Dhugaa rabbii baay'ee garaa nama nyaataa ta'uma isaatiyyuu ani osoo yeroo qabaadhe yeroo hundumaa laayivii isaa daawwadhe baay'ee tokko natti tola jechuudha. Dhugaa raachuu baay'ee tokkoon jaalladha. Maaliif nama taphatu nama dassi yeroo namni wal girgir jedhullee hin jiru isa bira jechuudha. Taphatee kolfu garmaama tola jedheetuma garmaama tola foonaa dhaqoo jechaatuma taazanaa jira birraa kan mataan cinii fiffixee qofti kan halkanii guyyaa nama balleessuudhaaf amma isaan mee dhugaa rabbeetuudha amma kan akkaantiin kana gubanii isa hin dhaban malee isaayyuu isa qaani bagaan dhugaa rabbachuudha sumaaf sodaadhe dhugaa waaqayyoo achi keessaa biyya san keessaa osoo mucaa san baasanii dhugaa rabbi jechuudha. Rabbi osoo mucaa san baasanii rabbi dhugaa waaqayyoo baay'ee sodaadha jechuudha. Warroota akkas xinnoo ijoollee beekamtii qabu. Inna kanaafiyyuu ijoollee Oromoo warroota akkas xiqqoo shirii dubbatan kana osoo achi keessaa baasanii isin jedhaani eegumsuma barbaachisaa yookaan isaa kun waaqayyoon isa olii haa ta'u isin jedha. Obboleessa keenya gajjabeessaa wal cinaa ejjedhaa waliin qoodinaa amantaadhaan kutaadhaan waliin qoodinaa. Nu jarri kan nuti taphachaa jirtu kan waa'een ijoolleen keenya waliin guddannee akkauntiin xiqqooloo siqee irratti guggubanii akka nu walii galtee hin qabne beekaniiti jechuudha. Nuti maaliif yeroo baay'ee hin agartanii ijoolleen keenya amantaadhaan wal qoodanii wal arrabsu jechuudha. Dhimmeetan tokkokkii kanarratti jechuudha. Kanaaf jarri kana arganii nurratti duudu jechuudha. Tokko amantaan abbaa fedhe nama fi waan itti amanu. Waan feetu amani maalumatu waa'ee amantaa namaan geesse barbaadu waan feetu amane Oromoo ta'uu qofa bakke nuti Oromoo ta'uun keenya gahaadha. Maaliif erga Oromoo taaniin qofa hoo Oromummaa keenyani ittiin boon amantaa waliin hin qaban. Kanas amantaan kan dhuunfati. Ani amantaa inamaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Amantaa hunduma isaayyuu abbaa fedhe waan feetan nan kabajaafi. Maaliif jedhe akkuma nani kiyya jaaladhu innis atis jaalatta waan ta'eef kanaaf amantaa namaa yoo argamsanii akkuma si quuqusan nama sanillee quuqa. Kanaafuu amantaan walqixa. Amantaan eenyuyyuu tokko gadi qabame tokko ni qaba walqixa waan ta'eef amantaa walii kabajaa waliin arrabsinaa. Oromummaa keessanis kabajaa waliin arrabsinaa tokko ta'aa wal guddisuu yaadaa waliin xiqqeessinaa walitti hinaafinaa obboloota koo hundi keessaniyyuu diinii gamaa gamanaa isinitti dhufee isin diiguudhaaf baay'ee tattaafachaa jira. Miidiyoota garaagaraa irratti yoo agartanii laata. Kanaafuu tokko ta'aa waliin qoodinaa maaliif wal qoodan mee ani waanuma namni wal qoodu dhugaa dubbachuuf ani nama amantaadhaan wal qooduu fi nama gandaan maalii kotaa wal qoodu kana Facebook irratti arge malee yookiin miidiyaa irratti arge malee yeroo biyya jiru hin beekan waa'ee amantaadhaan wal qoodu gandaan wal qoodu sabaa wal qoodu hin beekan. Maaliif hanga miidiyaa kana banadhee argee jechuudha. Nuti maaliif Oromoon Musliimis Kiristaanni walumaan jiraata walumaan nyaata walumaan dhuga duuti keenya tokko awwaalli keenya tokko zargiin keenya tokko gaddi keenya tokko gammachuun keenya tokko. Wanta akkasii hin beeknu guddanne ijoollee waliin barannee wajjin guddannee musliimaa kiristaana hin jennu walumaan guddannee walumaan barannee hanga asii geenye yeroo ayyaana musliimaa hin dhadhalaalcha nulaalcha dhufu musliim dhadhaa isaanis nulaalcha dhufu gisee ayyaana keenya ayyaana walii wal bira deemnu walii kaban biyya keenyatti jechuudha. Beeta kiristaanii birri miiliyoona meeqa guudanii beeta kiristaanii ijaaran warroonni beektanii ijoolleen aanaa kiyyaa kan akka walee fa'aa hinaan fa'aa hin beekan jechuudha. Mastuufa ijoolleen hin beekan ijoolleen aanaa keessa jiran beeta maskiida ijaaruudhaaf birri miiliyoona meeqa guuranii kiristaan musliima osoo hin jenne miiliyoona meeqa guuranii wannoo ijaaran maskiida ijaaran maaliif kummaan isaanii akkana jechuudha. Kana bakka aanaa keenya keessatti namoonni dhageessanii jiraatanii badhaafamanii jiran waan cidha sababa kanaa badhaafamanii jiran
musliimni fi kiristaan akkatti isaan wal qabatanii jiran keessaayyuu jechuudha. Yeroo ayyaanatillee akkasuma birrii walitti guuranii yeroo ayyaana musliimaa birrii walitti guuranii rakkattoota harka qalleeyyii kan uffatan qabnu daa'imman hayyoota wantoota akkasitti guuranii